Ashama arkafuun akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kabajaatu fi nageenya keessan baraanuuti nagaa jira alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa irraas gaafii keessan deebisuudhaaf walitti deebinee jirra. Kanaaf akkuma kana dura baratametti meeshaaleewwan mana keessa simbiraan gahaa ture jechaadha. Soofaa fa'aa simbiraan gahaa ture. Guyyaa har'aa kallattii maanii biifeewwan gosa hedduutu mana kana keessa jira kan simbiraan gahudha. Bakki itti argamnu magaalaa Shaashamannii Farnichara Muhammad Daandii 81 Shaaloo Mazooriyaa osoo hin gahiniidha jechaa kan nuti argamnu. Kanaaf tokko meeshaaleewwan mana kana keessa jiran biifeewwan gosa hedduu dizaayinii hedduu fi akkasumas immoo kwaalitiin isaanii baay'ee ciccimoo ta'an kan simbiraan gahudha isiniin jechuu barbaada. Amma xumuraa qophii keenyatti wajjin turaan affeerraa kenna Oroon yeroo jalqabate birootu channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Kanaaf guyyaa irraa kallattii maan warroota mana kana keessa dalagan wajjin gatii isaa tokko isaa kan simbiraan geenyu ta'a. Na hordofaa isin jedha. Kanaaf as biraatti kan argaa jiru kun biifeewwan baay'ee tokko bareeda ajaa'iba akka argaa jirtan kanatti kutaa takka lama sadii afur ofirraa qaba jechaadha. Haa ta'uuti sadiin isaa kophaatti adda baay'eetiin iddoo iddootti geeffachuu barbaadan mana jijjiirachuu barbaadaniif asii bitattanii gara mana keessanii galuu yoo barbaadan biifeen amma argaa jirtan kun as biratti tokko ni baha as birattis kan walakkaa irraa tokko ni baha kunis kophaa isaatti baha moodelii baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Akkasitti kophaa isaa baastaniiti itti fayyadamuu kana iddoo geessuu ni dandeettani. Daawwitiin isaa as bira ganaa gala walakkaa isaa irratti ganaa gala jechuudha. Kanaaf gatiin isaa meeqa akka ta'e simbiraan gaha gatiin isaa 26,000 bir. qarshii 26,000 jechaadha. Qarshii 26,000 yoo qopheessitan meeshaa kana bitachuu ni dandeettani. Banaan isaas akkanatti banama. Haa ta'uuti ammoo kun kophaa isaatti as baha kunis kan walakkaa irra jiru balbalti lamaan kun walitti kophaatti baha kunis kophaatti baha jechaadha. Baay'ee tokko bareeda meeshaa ajaa'ibaati. Kanaaf qarshii 26,000 yoo qophaattan meeshaa kana bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Akkuma sanaani as birattis biifee biraattu jira jechaadha. Isheen amma argaa jirtan kun akkanumatti balbala lama kan qabdudha. Halluu kanaan ni jira. Halluu barbaadanis ajajaan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Walakkaa kanarra gana iddoon meeshaatti daraddaramu as biras jira as biras jira. Sadarkaa sadiidhaan kan inni jiru jechaadha. Kanaaf namoonni meeshaa kana bitachuu barbaadan inni kun gatiin isaa meeqa? 13,000 bir. Qarshii 13,000 yoo qabaattan ishee bareedduu kana fudhattanii mana keessanitti galchuu ni dandeettani. As birattis isheen kun ni banamti jechaadha kan jira. Kanaaf walumaa galatti meeshaa baay'ee tokko bareeda. Meetira meeqa? Simmitirna? 1 meetira. Meetira tokko jechaadha bal'inni kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareedduudha. Kanaaf qarshii 13,000 yoo qabaattan bitachuu ni dandeettani. As birattis akkuma isa jalqaba irratti isinitti mul'isaa ture sana as biratti kunis kophaa isaatti ni baha. Inni kunniin balbala kana lama kan qabu kunis kophaa isaatti deema kunis kophaa isaatti deema. Kan inni itti fayyadamnu kan bitachuu dandeenyu walirratti jechaadha. Garuu iddootti mana jijjiirachuu yoo barbaaddan ta'e iddoo kanaa bitattanii gara mana keessanii galuu barbaaddan yoo ta'e ishee kanas kophaatti baaftanii kan walakkaa irra jirtu kanas kophaatti baaftanii kan caafi irra jirtu sanis kophaatti baaftanii itti fayyadamu kana fe'achuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf banaanis akka amma argaa jirtan kana baay'ee bareedduudha jechaadha. Dheerinnas qabdi bal'innis bareedduudha. Kanaaf ni banamti amma qofti gatiin isii meeqa? 26,000 bir. Qarshii 26,000 kan jalqabaati wal fakkaatu jechaadha. Halluu isaatti garagaraa dizaayinii isaas xiqqoo garagaraa haa ta'uuti ammoo bal'inaaf dheerinnis wal fakkaata jechaadha. Gatiin isii wal fakkaata qarshii 26,000 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettani. Bakki itti argamnu irra deebuudhaan magaalaa Shaashamannii Farnichara Muhammad keessatti argamna jechaadha. Farnicharri kun farnichara kwaalitii akkasumas immoo dhiyeessii isaa haala ummata yookaan immoo gatii biyyaa giddu galeessa godhatee kan dhiyeessu jechaadha. Bilbiluu fi isaa wajjin marachuu gatii isaa wajjin haasa'uu barbaadan lakkoofsa gara jalaa irratti argattan kanaan bilbiltanii isaan faana haasa'uu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Dabalataan inni amma as viidiyoo keessatti argaa jirtan kunis biifee gosa biraatii dizaayinii isaa akka argaa jirtan kana kan baay'ee tokko bareedu nama hawwata isiniin jechuu barbaada. Inni kunis balbala isa takka lama sadii balbala afur qaba. Inni kun akkanumatti walittidha kan inni jiru isiniin jechuu barbaada. Namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaanii asumaan afaan isaanii irraa dhageenya gatiin isaa sintune 18,000 bir. qarshii 18,000 yoo qabaattan meeshaa kana bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Qarshii 18,000 qabaannaan bitachuu ni dandeettan dizaayinii isaa kana fakkaata. Halluu barbaadan isiniin dhiyeessuus ni danda'ani. Halluun kunis halluu baay'ee tokko bareedaadha. Kanaaf gatii kanaan bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. As birattis biifee gosa biraati jechaadha. Buufeen kuniin balbala sadi ofirraa qaba. Dizaayinii isaa isa jalqaba irratti amma ilaalle kana waluma fakkaata. Kanaaf kana bitachuu barbaadan gatiin isaa 17,000 bir. 17 qarshii 17,000 yoo qabaattan isa kana bitachuu ni dandeettani. Qarshii 17,000 yoo hin qabne qarshii 17,000 gaafa walitti qabdani isa kana bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaa baay'ee tokko babbareeda dizaayina baay'ee tokko filatamaa fi moodernaayis kan ta'e isiniin jechuu barbaada. Kanaaf kana jiraachuu isaa beettani gatii kanattiif bitachuu yookaan ammoo carraa kanatti akka fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Qaaleensa jireenyaatis waan bada wal qabatu miti isiniin jechuu barbaada. Gama kanattis kan argaa jirru biifee ni zoortii jechaadha. Isheen kunini ni zoortii baay'ee tokko bareedduudha.
meeshaan keessa kana ni taa'a. Kanaaf as birattis sadarkaan isaa ni hojjetama. Akka argaa jirtan kanatti namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa 14,000 ብር qarshii 14,000 yoo qopheessan isii kana bitachuu ni dandeettani. Jala kanarraanis ni banamaa jechuun jechuu barbaada kunoo. Akka argitanitti booksii lama booksiin kun walumatti kan inni bahu paartishinii keessa isaatiin qabu. Kun ammoo akka argaa jirtan kanatti ni zoora jechaadha. Konkolaataa jechuullee ni dandeettani. Kana inni kun ammoo akka argaa jirtan kanatti biifee ajaa'ibaati. Wanti beekuu qabdan kun keessa daawwitiin ni gala. Garaa isaa keessa ammoo sadarkaan walakkaa kanarratti kan meeshaa irratti guuratan ni gala. Kanaaf daawwitii itti dachaafameetiin hin kaa'amu cabuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf kun akka argaa jirtan sheeppiin isaas waan fakkaatu gama kanaanis waan fakkaatu walakkaa isaarra balbala afur kan inni qabu. Walumattiidha kan inni jiru siniin jechuu barbaada. Kanaaf namni meeshaa kana bitachuu barbaadan kophaattis ni bayeetiin ni socho'a jechaadha. Akkuma kan jalqabarratti ilaalle sanitti bakka sadiitti bayee ni socho'a fe'achuudhaafis waan baay'ee tokko bareeda jechaadha. Rakkoo keessan hundaa hubatanii waan dalagan fakkaatanii kanaaf meeqa gatiin isaa sintana 25,000 ብር qarshii 25,000 yoo qopheessitan bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Meeshaa baay'ee tokko bareedaa fi gatiin isaas madaalawaa ta'eedha isiniin jechuu barbaada. Isheen kunis biifee biraati. Daawwitiin keessa isaa ganaa gala gidduu kanarratti sadarkaan yookaan ammoo iddoon meeshaa kaa'amu ganaa hojjetama. Halluu fi diizaayinii isaa akka argaa jirtan kana isiniin jechuu barbaada. Bitachuu namoonni barbaadani gatiin isaa 11,000 ብር qarshii 11,000 yoo qopheessitanii haaluma salphaatti ishee kana fudhattanii gara mana keessanii galachuu ni dandeettanii. Baay'ee tokko bareeddu humna nama hunda giddu galeessa kan godhattii fi namoonni qarshii baay'ees hin qabne qarshii guddaas hin qabne isa qarshii 20,000 wayii kanneen bituu namoonni hin dandeenye isa kana bitattaniitiin gara mana keessanii galuu barbaadan ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. As biratti wanti isin hubachuu qabdani halluu kanneen alattis halluu barbaadan akka ajaja keessaniitiin isinii dibamuu ni danda'a. Filannoo keessan waan ta'e yookaan immoo filannoo keessan irratti hundooftanii ajajuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kana irra deebuun bakki itti argamnu magaalaa Shaashamannii Farnichara Muhammad keessatti. Kanaaf manni kun yookaan immoo farnicharri kun meeshaaleewwan garaagaraa biifee soofaa qumsaaxinii algaa fi meeshaaleewwan mana barnootaa akkasumas meeshaalee biiroo hedduu kan isin dhiyeessu jechaadha. Kanaaf tokko tokko isaanii kan isin biraan geenu ta'a fi kana duras kan isin biraan gahaa turre akka ta'e ni yaadattu isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaanii as biratti kan argaa jiru kunis biifee biraati akkanatti banamti keessa isaa yookaan ammoo iddoo kanneen daawwitiin isaa ganaa gala yookaan ammoo amma bitachuu barbaadan ammumatti isinii gala lafa hojjetamee lafa taa'aa jira waan ta'eef gidduu isaa irras sadarkaan iddoon meeshaan taa'amu ni qaba. Wanti isarraa hafee hin jiru isiniin jechuu barbaada. Jala kanas akkanatti ni banama. Banaawwan sadii qaba. As gubbaa kanarratti isheen kun qabannees yeroo isin bitatan yookaan immoo fudhatan gara mana keessanii galtan kan itti hojjetamu ta'a isiniin jechuu barbaada. Takka lama sadii ofirraa qabdi jechaadha. Komodiin booksii wanti xiqqoo akkanatti as banamtu gara laa banamtu kana sadii ofirraa qaba. Kana fakkaataa banaan isaa balballi isaa sadiidha. Kana namoonni bitachuu barbaadan gatiisa 14,000 ብር qarshii 14,000 yoo qobaattan yookaan immoo qarshii 14,000 yoo qopheessan ofiisiifis ta'ee firaaf maatiif nama barbaadaniif bituu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya itti aansuudhaanis as biratti argaa jirtan biifee biraati jechaadha. Gosa biraati akka argaa jirtan kana baay'ee tokko bareeda. Diizaayinii isaas wanta baay'ee namatti tolu. Daawwitiin isaas akkuma kaawwanii boodarra kan itti galu ta'a yookaan ammoo yeroo isin bitattanii gara mana keessanii galtan kan itti galu ta'a jechaadha. As birattis kunis ni banamti. Banaa sadii qaba xixiqqaa akka gara alaa kanas banamuu fi as biraanis ka banamu kana amma qulfiidha ni banama jechaadha. Walumaa galatti akka argaa jirtan kanaaf diizaayinii argaa jirtan halluu argaa jirtan kana farnichara kana keessatti meeshaa kan namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa sintuna 14,000 ብር qarshii 14,000 yoo qopheessan ishee kana fudhattanii galuu ni dandeettan. As birattis darajaan yookaan sadarkaan iddoon meeshaan kaa'amu kophaa kophaa isaatti hojjetama. Daawwitiin isaa kana ni gala. Kanaaf qarshii 14,000 qofa qopheessuudha isiniin jechuu barbaada. Wanti isin barbaachisu qarshii 14,000 kanaaf farnichara Muhammad kan keessatti meeshaalee barbaadan filannoo keessan hunda kan ta'ee fi filannoo keessanii ol kan ta'us meeshaalee baay'ee tokko babbareedoo fi kwaalitii hedduu qaban akkasumas ciminni hedduus kan qaban bareedinaa fi mana keenya ittiin bareechisuu kan danda'anidha. As keessa kan jiran walumaa galatti akka isaaniititti isinni dalagaa keessan yookaan ammoo dalagaatii qarshii qofa argadhaa bareedina mana keessanii mana qofa ijaaraati bareedina mana keessanii nurratti dhiisaa waan isiniin jedhan fakkaatani. Kanaaf walumaa galatti meeshaaleen biifeen as keessatti gurguramaa jiru kanaaf kan kana fakkaatan hedduudha. Kanas keessatti jiru kanaaf kallattii maanii biifee mana kana keessa jiru kana fakkaata. Biifeewwan kanneen bitachuu barbaadan gatiin amma isiniin kaa'e kana wajjin isaanitti bilbiltanii lakkoofsa bilbilaa amma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan bilbiltaniitti gaafachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada.
dabalataan ammoo meeshaalee kaawwanniin iddoo isin barbaadanitti fe'iinsa isaaniitiin kan isin geessan ta'a filannoo keessaniin ala yookaan ammoo meeshaalee biraa kan barbaaddan yoo ta'e ajajaanis kan isin dalagamu ta'a isin jechuu barbaada kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya irra deebuun magaalaa Shaashamannee keessatti argamna Farnichira Muhammadiiti iddoon ammatti argamnu kan ammoo biifee kanneen bitachuu namoonni barbaadan daandii 81 yookaan daandii 81 Shaaloom Mazooriyaa osoo hin geenne ni argattu dabalataan lakkoofsa bilbilaa kanaanii sooshaal miidiyaa kamuu irratti keessattuu karaa telegiraamiitiin argachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada biifoonas keessatti argaman akka argaa jirtan kan kwaalitii hedduu kan qabanii fi bareedinni isaanis akkasumas saayiziin isaanis waan kana dura argine hin beennedha isin jechuu barbaada waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan jechaadha viidiyoo biraatiin hamma deemnutti baay'ee